Akkam jirtu hordoftoota keenya kun qophii gombisaa ogeeyyiiti. Qophiin gombisaa ogeeyyii akkuma maqaa isaatii ogeeyyiin garaagarii mari'achiisuudhaan karaa sarara saatalaayit ONN isiniif dhiyeessa. Qophii kan karaa YouTube yookiin Facebookidhaanis argachuu akkuma dandeessan laayik nu gochuu yookiin immoo sheer nu gochuus hin dagatinaa. Feesaan an Salamuun Namarraati. Jirtu hordoftoota televezyiinii ONN nagaan bakka jirtatti isin akka qabu isiniin jenna. Gidduu kana egaa walitti deddeebinee waa'ee obboleessa keenya artistii jaallatamaa Haacaaluu irraa sabii keenya bakka hundumaatii yaa'ee gaddasaa dhageessaa jira. Biyya keessaas biyya alaa kanas koominitiin haala dhukkubaa COVID-19 jedhamu kanarraallee utuma rakkinni kun jiru gadi ba'ee koominitiin hundumtu walitti qabamee bakka jiru gaddasaa aariisaa ba'aatii akka jirudha. Kunis itti fufee akka deemuu qabu iddoo garaagariitti qindoominni garaagarii gaggeeffamaa jira. Biyya keessaallee gaggeeffamaa jira jechaadha. Walitti qindoominni sochiin hedduun jira. Haala sochii kana keessatti har'a jechuun kaleessa galgalaa ijoolleen dargaggoon koominitii Toronto Oromoo Youth Association kan jedhamanii walitti ga'uudhaanii abbootii, harmootii, hawwootii magaalaa Toronto naannoo ishee jiran koominitii hundumaadhaan akka isaan argaman affeeruudhaan bakkeetti ba'anii yaadannoo obboleessa keenyaa Haacaaluu shaamaa qabsiisuudhaan gadda isaa itti dhaga'amee fi haala garaagarii irratti uummata keenyaan wal harkaa fuudhanii haasa'aa turaniiru. Dargaggoon kun badii uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru kan Haacaaluu qabatu hin ta'in ajjeechaa, hidhaa, reebicha uummata keenya irra gahaa jiru hundumaa akka balaaleffatanii fi kun immoo akka halmalee isaan aarsuusaa edda dubbatanii booda waa'ee obboleessa keenya Haacaaluu gadi fageenyaan gadditti dhaga'amee ibsaniiru. Uummatni magaalaa Torontoo jirus gadda kana dhaggeeffachuudhaan gaddee inni kaan boo'ee inni kaan aaree akka mataan illee dhukkubaa kan oole baay'eetu ture. Har'as dargaggoon kun wal harkaa fuudhanii dargaggoo kanaa wajjin yaarii isaanii waliin haasa'aa, waliin dabarsaa, dhaamsa walii dhaamaa, hamilee wal jajjabeessaa, moriif waliin tooftaa baasuudhaaf itti qophaa'aa jira jechaadha. Haala kana keessatti ijoolleen dargaggoo kun dhaamsi isaan olii gala saba Oromoo dhaaman yookiin sabni Oromoo maal gochuu qabu dargaggoon Oromoo biyya alaa jiran, biyya keessa jiranis qeerroon warra biyya kanatti biyya alaatti dhalatanis haa ta'u, warra biyya dhufanis haa ta'u, akkamittiin akka walii deemuu qabanii fi maal gochuu akka qaban illee ijoolleen kun dhaamsa isaanii dhaamanii jiran. Hundumaa addunyaarra jiruuf. Biyyi keenya Oromiyaadha. Warri keenya asitti hin dhalanne warri keenya biyyaan nama fidan biyyi keenya Oromiyaadha. Haati keenya, abbaan keenya Oromoodha. Oromoon ajjeefamuu, Oromoon hidhamuu akka nama tokkottis, akka saba tokkottis, akka saba Oromoottis nu gaddisiisa, nu boossisa. Abbootiin keenya, haadhotiin keenya waa'ee biyya isaanii, waa'ee ganda isaanii yaadanii, waa'ee lammii isaanii yeroo isaan du'an, yeroo isaan hidhaman kaanii, yeroo isaan halkanii guddaa yaaddaan nutis akkasuma isaanii yaadonni isaanii kuusan. Kun immoo uumama dhala namaa waan ta'eef dargaggoon Oromoo biyya alaa kanatti dhalatan hundumti keessan illee harmootii keessan, abbootii keessan duukaa buutanii lammiilee keenya biyya keessa jiran, biyya Oromiyaa keessa jiranii bira akka dhaabbattan illee dhaamsanii dabarsan. Akkasumas dhaamsi isaan lammaffaa irratti ergan qabsoon kun itti fufa. Haacaaluu qabatu hin ta'in dargaggoo lammiilee keenya abbootii, haadhotii, harmootii, ijoollee biyyatti rakkatanii du'an hunduma isaanii illee kan hidhamanis akka qaqqabanii fi asiin booda dargaggoon Oromoon biyya alaa jirus, biyya keessa jirus, biyyi keellee eessa jiran yeroo isin gaafatan biyyi koo Oromiyaadha jechuutu isinitti jira. Itoophiyaadha jechuun har'aa kaasee dhaabbachuu itti jira jechuudhaan dhaamsaanii dabarsan. Sababni isaanis Oromoon karaa hundaatiin iyyuu biyya Itoophiyaa keessa jiraachuudhaaf diimokiraatessuus haa ta'u bifa garaagariitiin irratti qooda fudhachaa ture. Haa ta'uutii qooda fudhannaan kun immoo karaa hundaatiin Oromoo miidhurraa kan hafe Oromoo waan fayyade hin qabu. Lubbuu Oromoo baay'eetu dhumaa jira, dargaggoo baay'eetu dhumaa jira, hidhaaf, geerarsa, ajjechaa, doorsisatu ragaa jira, qabeenyaan saamamaa jira, biyya isaarraa ari'amaa jira. Kanaaf asiin booda biyyi koo Itoophiyaa keessa jiru san biyyi koo Oromiyaatti akka jijjiiramu, Oromoo hundumtuu akka jirutti akkasitti akka waammatu jedhanii dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Hawaasni Oromoo magaalaa Torontoos immoo dhimma kana irratti qooda fudhachuudhaan akkasuma gochaa dargaggoon kun godhan irratti boonuudhaan dargaggoo kanas jajjabeessuudhaan gadda obboleessa keenya Haacaaluu
du'a obboleessa keenya Haacaaluu gadduu isaanii akkasumas dhiyeessanii jira. Egaa hordoftoota keenya qophii har'a magaalaa Torontoo keessatti ta'e dargaggoon kuniif hawaasi magaalaa Torontoo waliin gaggeessaa turan ittiin si dabarsa. Haasaa isaan dabarsan illee isaanuu sagalee isaanii qooqa isaanii irra geessanii isinillee hubachuu akka dandeessaniin isin affeera duukaa bu'aa hordofaa isiniin jedha nagaan tura ammaaf. Isaaniititu initiativii wanta kana fudhatee halee sa'a gabaabduutti itti qophaa'anii arra bakka ta'an argahanii isinis gumaachuu dhufuu galatoomaa hedduu isin galatoomfadhaa amma ani dura teessoo Oromoo Youth in Charge ittiin isinii dabarsaa isaaniititu dhaamsa isinii dabarsaa itti dhihaadhaa isinis maqaan isii Liina Abdoosh. I'm going to speak in English. My Oromo is not the greatest, so I want to thank everybody on behalf of Oromo Youth in Charge for coming on a very short notice, especially on a day like this. We felt it was really very necessary for us to do this. We do understand that it was very last minute, but we needed to do this and stand with the rest of the world that is protesting and standing up for what is happening back home. So yesterday, we lost a big person in the Oromo community, Haacaaluu, and he was, as you guys know, a powerful person, and he definitely empowered us as a youth to, be proud of being Oromo. Giving us a voice, even though when people thought we didn't have a voice. Also, when people thought there was peace, he made sure to let people know that there's still injustice going around in Ethiopia to Oromo people. We felt it was necessary for the youth, the Keros and the Keres, to take charge of this memorial, this vigil, whatever you would like to call it, to take charge, because people, the ones that back home, the ones that are giving up their life, they're the youth, it's the Keros, it's the Keres that are doing it. So we can't rely on anybody else to do this for us. We are the next generation. We're the ones that are going to be leading from now on to bring us justice and inshallah, have Oromia back. So what we're going to do is from now, I just want to introduce you guys to the board members of the Oromo Youth in Charge. My name is Lina, I'm the president. And then I have Jar Jar here, who's one of our members, and Lummi here, who's also one of our members. Feel free to approach us if you have any questions, want to get involved. Please let us know, come to us, we'll definitely exchange contact. And once again, I would like to thank all of you guys for coming on short notice and appreciate you guys, and justice for Haacaaluu. Yesterday, I was slapped with the reality that once again, to be Oromo is to not know what freedom is. We lost a giant in our Oromo community. Haacaaluu was not only killed by the coward who pulled the trigger, he was killed by the system that time and time again has plotted against our livelihoods as Oromos. As Oromos, it just seems we have two choices, freedom or death. My father always tells me the stories all the time that they killed the beloved hero of his, Tadesse Biru, when he was in the 9th grade. He remembers how helpless and saddened they felt as the Ethiopian people cheered and celebrated over the radio for over a week. They bowed their heads while they celebrated their pain. That was in 1975. Now their children continue to endure that same pain 45 years ago. I could never remotely relate to that story till yesterday. Sad and angry, that is an understatement. Oromos were empowered by this man through his music, his spoken word, and him just being unapologetically Oromo. Unwavering passion that gave us the drive to lift our heads up when they consistently try to bow it down. He gave us the soundtracks to drive our fighting voice
for our identity, our equality. He was in prison, he was beaten, he was banned from coming back to Ethiopia, but it did not stop him. It did not let him back down. He called it how it was. Now let me say, the line is drawn and it's clear. There is nothing more to understand or debate about. They not only tried to kill Haacaaluu, not only did they kill Haacaaluu, they tried to kill our voice, our drive, our identity, our revolution. Let me just say to the coward who pulled the trigger, you failed. You failed. You woke up the fire that Haacaaluu has instilled in all of us. And while they continue to arrest our leaders back home, let me leave you with a quote from the iconic Black Panther Fred Hampton. You can jail a revolutionary, but you cannot jail a revolution. And just in this case, you can just kill us, but you cannot kill the revolution. All power to the Pharaohs. Long live Haacaaluu. Oromia nimbre sumti. I didn't come here with a speech, to be honest. I came here speaking from the heart. Today, I should say yesterday, was a very, very, very sad day for Oromo people. More than just losing one life, we lost a voice. We lost hope. We lost optimism. A death of somebody who speaks up for people who are marginalized not only ignites a bigger fire, but it creates chaos. The Oromo people, we are tired of dying. We are tired of playing nice. We are tired of marching down and up the streets of Ottawa, Minnesota, Atlanta, you name it, we're tired. It's done. If it means that we have to go to war for what we believe in, then that is what it is. I hate to say it. But right now, it's not a time to be quiet. It's a time to speak up. It's a time to let your friends who are not Oromo know, listen, I am Oromo, I'm not Ethiopian. Don't forget that I am Oromo. When they tell you you're a Habesha, you say, I'm not Habesha. You got it twisted. I am Oromo. Before anything else, I am Oromo. If that means your religion comes first, I'm Muslim, then I'm Oromo. I'm Christian, then I'm Oromo. I'm Orthodox, then I am Oromo. But your identity cannot be lost. Me, myself, I'm first generation, I'm born here, but my Oromo is fluent. I'm born here, but I'm Oromo. When I go home, I know what I am. I'm not lost. But we cannot fight this fight if nobody knows who we are. All these people who are standing around who are not Oromo, the non-Oromos, they don't understand, they don't know what this flag is. Why? Because a lot of us have Ethiopia flag in our bio Instagrams, right? Because there's no Oromo flag. Why? Because we're not going hard enough. The whole country of the United States has stopped over the death of one man. There are many deaths before that, but it was George Floyd. It took one man to ignite fire in the hearts of everybody Black who has been dealing with oppression, with struggle. And I truly believe Haacaaluu has been that person for us. There have been many martyrs. We have grandparents, uncles, fathers, you name it, that have died. This isn't something long ago. We are still dying. They are killing Oromo students for being what? Students? Is that a crime? Is that a crime? I don't hear anybody. Is that a crime? No. I didn't think so. So for us to stay silent, especially us Qero, because we do not directly feel it, it does not mean that it is not a problem. We don't feel it. But when our parents, when their souls are burning, because you know what? Their cousin is dying back home. Their brother has been shot and killed. They feel that. We don't feel it because we sit here on our social media and we post about it and we talk about it and we think we know how it feels, but we don't know how it feels. I couldn't imagine my brother, my 24-year-old brother, being killed on his way to university. Oromiyaa bal'oo keessatti naannawa adda addaatti kophaa isaanii fannifamaa turan irraa qabneeti beekna. San hundinuu Oromoon mirga fi akkan gaafanneef waan walitti himnuu miti. Hanga irratti gochuma akkasiitu dhufaa dabraan nurratti raawwachaa ture. Karaadhaan addaan nu fofohanii. Har'a ajjechaan Haacaaluu hundee isaadhaa. Nu hunda ija takka takka nu keessaa baasuudhaatti madaalamu olitti ilaalama. Ija takka takka Oromoo miliyoona 60-50 jedhamaa miti. Ija teenya nu hunda tokko tokko keessaa nu baasuudha jedhama. Kanaaf jecha qeerroon biyya keessaa abbootiin obboleeyyan guyyaa har'aan tanaa kana intarneetii illee jiraachuu baattu
hundi akkuma nuti har'aan tana as dhaabbannee yaadnu kanatti yaadaa jiran. Oromoon lafa isaan barbaanne lafuma isaa biyya isaa mana isaatti nagayaan jiraachuu barbaade. Mana isaanii bakka qabanii qabaataniiti mana keenya keessatti nu wajjin qabaachuu barbaadan. Kana Oromoon hayyamnaa kana booda Itoophiyaa sirna Itoophiyaatiin waliin teenyee dubbachuun hin jiru. Oromiyaa teenya fudhanneeti akka warra kaaniin wajjin itti bullu murteeffanna. Eega fudhanne booda it is not up for negotiation. Kanaaf jecha gahe akkuma ijoolleen teenya ammaan tana jette kanatti enough is enough. Gahe waraanni keenyaas ni jira. Waraana keenya gargaaruudhaaf deeggaruudhaaf bira dhaabbachuudhaaf ammoo filmaata hin qabnu amma. Yeroon gaafa dabree quba waliin lallaannee abaluutu akkasi dubbiin jiruu fi dhabamuu jidduu jirti ammaan tana. Kanaaf jecha nuti hundinuu nama biyya teenya fudhatee harkaa qabu wajjin wannummaan nagosheet goonuuf hin jirtu. Tanumarratti murteeffannee fuula dura deemuun nurra jira. Shamarran Oromoo jirtu? Abbootiin Oromoo jirtu? Mee akkamitti jirtu? Mee sagalee keessan dhageessisaa akka goota nurraa du'e? Jirra. Mataa dhiiraa nurraa du'e jirtu? Jirra. Jirtu? Jirra. Jirtu? Jirra. Duuti gootaa qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti ni deebisa? Hin deebisu. Duuti gootaa qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti ni deebisa? Hin deebisu. Ajjeechaa fi hidhaan qabsoo Oromoo duubatti ni deebisa? Hin deebisu. Duuti maammoo mazamir Oromoo duubatti deebisee? Hin deebisne. Duuti maammoo mazamir Oromoo duubatti deebisee? Hin deebisne. Ka Elamoo Qulxuu duubatti deebisee? Hin deebisne. Ka Taaddasaa Birruu duubatti deebisee? Hin deebisne. Kanaafuu yeroo waa nutti galte duwwaa walitti wal geenyee wacuun akka Oromootti bu'aa takka nuuf hin qabu. Namuu jara muree sararuu qaba. Nuti uummata Habashaa uummata nafxanyaa kana wajjin biyya tokko keessa jiraachuu hin dandeenyu. Ni dandeenya? Ni dandeenya? Uummanni kun afaan qawwee malee nagaa uummata hin simanne. Uummata akka Oromootti nama ta'uu keenyaaf iyyuu recognition nuun kennine. Uummanni kun jijjiirama amma dhufte kana jala gugatee Oromoo irratti lola jabaa lola sanyii daguugaa banee jira. Namuu dogoggoree qabsoo kana jala dhaabbatee ilmaan abbaa gadaatu waan kanaan deemuu jira jedhee irratti gamuu ture. Har'aan tana garuu guyyaa dura nu eegalan Oromoo qobaatti baasanii ganda gandaan kutaadhaan Wallagga, Gujii, Iluu Abbaa Boor, Jimmaa, you name it. Kutaa 11 Oromoo qobaa baasanii qalaa ajjeesaa hidhaa dararaa biyyaa baasaa jirani. Har'allee kan Haacaaluu kan dhagahame hiizaan icon. Haacaaluun mataa qabsoo bilisummaa Oromooti. Haacaaluun goota Oromooti. Haacaaluun artiistii Oromooti. Haacaaluun beekaa Oromooti. Haacaaluu nurraa. Tolega, Galatoma, it's very hard to speak after. Yeah, very. Very. But I have to speak in Oromo because majority. Okay. Ega, akkuma beektanitti guyyaa irraa kana wanni asitti waliin qabamnee fi artistii jaalatamaa fi kabajamaa hin dhagahamu. Okay. Ammoo afaan hubuu danda'a. Lakki nama sodaatu jiraacha kana laalu. Bifama, sorry. Ega, wanni guyyaa irraa kana asitti waliin qabamneef akka nu hundi beeynutti artistiin jaalatamaa fi kabajamaan kan dhugaa dubbachuurraa if duuban deebine yoo du'ellee akkuma amma lubbuu isaatiin kafale kanatti Haacaaluu Hundeessaa wareegamuu isaa kana yaadachuuf wal jajjabeessuuf. Egaa Haacaaluu Hundeessaa akkuma namni hundi beekutti nama hedduu jaalala saba Oromoo kan mataa ifiitti ol caala. Dheengadduma jee dubbatee ture yoon ani du'e maali jee lafan siiressamu maali?
namni Oromoo meeqatu du'aa jiraa je ijoolleen agatii meeqatu du'aa jiraa je kanaaf waan inni jeesun irraan hafne jechuudha garuu wanni inni du'eef ummata kana hundaaf jechuudha ummata miliyoona 50 jechuudha kanaaf Haacaaluun hin duune yoomuu ni jiraan kanuma walitti qabne egaa Haacaaluu ajjeesanii booda hin dhiisne achumatti kunoo amma awwaalcha irratti wal lolaa jiran jechuudha isaanumaatu rabshaa godhaa jira achitti awwaalla asitti awwaalla kana bira kutaniiti tuffii isaan agarsiisan jaalabdii raggaasaa hidhamee osoo waa tokko hin balleessin haga ammaa ragaa tokko irratti qabu mana hidhaa jiru Oromoon callisuun har'a Juwaarii fi Baqqalaa Garbaa nama 35 biraatti wajjiitti dabalanii jechuudha wanni nama ajjeesuudhaaf garuu halkanii guyyaa deemuu jira jechuudha yeroo hunda addunyaa kanarratti namni kumni tokko du'eeti namni tokko maqaan isaa keessaa ol ka'a maaliif hojii inni hojjeteef yeroo tokko tokko namni hojii gosa tokko hojjete walumaan dhumanii kan nama tokko keessaa ka'ee ol guddatu waanuma jiru jechuun akka namni gaafii keessa seeneef dhugaadha namoota hedduu du'ee kadheen gadda naannoo Hararitti ajjeesanii bineensa nyaachisan mataa irraa muran hundi du'e sanii malee dheengadhuma guyyaa lama dura leekcharara yuunivarsiitiidha kani xiyyitii 15 ol itti naqan mataa isaa keessatti jechuudha ka homaan balleessin barsiisaa kun hundi gaa ummata Oromoo irra gahaa jira jechuudha ummanni Oromoo kan ala jiru amma wanni godhuun nurra jiru fincila amma biyya keessatti eegale kana akkan dhaabbanne kara dandeenyu hundaan dhiibbaa itti godhuun nurra jira jechuudha yoo kuni dhaabbate namoonni hedduun hoogganoonni keenya hedduun lubbuu isaanii dhabuuf ta'an jechuudha du'uuf ta'an jechuudha isaan du'uun immoo qabsoonis waliin du'uu taati jechuudha kanaaf hamma dandeenyutti nu hundi biyya fira qabna maatii qabna hiriyoota qabna obbolaa qabna waa hedduu qabna kana hundatti himuu danda'utti nurra jira jechuudha sodaachisaan arra Abiyyi Ahmad ummata Oromoo sodaachisuudhaaf inni haasawaa ture kaani waan Itoophiyaa irratti dhufe abbaa fedhe dhukee irraa kaasa abbaa fedhe nuti sodaannuuf wandeebinu jechaa jira jechuun mirga kee dubbachuu hin dandeessu jechuudha akka Oromootti ani Oromoodha akka Oromootti jiraachuu danda'a jechuu hin dandeessu jechuudha kanaaf mirgi Oromoodha yoomuu caalaa amma sarbamee jira yoomuu caalaa kan bara dabreerra silaa barana wayya jaamee ture akka yaadannutti Haayile Sillaasee gaafa warri isa jiru gaariidha jaanii dargiin dhufe hanga inni dhufetti hanga duraa kana gaarii jaamee booda kan shibbirii fi maal eegalee nama fixuu eegalee jechuudha hammeenyatti deeme achi warri wayyaanee kuni dhufan warri wayyaanee yeroo dhufan isaan hanguma duraatti jaarmaa dhabamsiisuu fi maal godhuu fi kanatti seenanii rabshaan tokko dhufte amma jara kanaan dhufe jechuudha ilmaan abbaa gadaatii jaamanii jechuudha dhufanii ijoollee keenyaan dhufe yoo dhibbarraa dhibba bilisoomuu baannellee at least parsantii 60-70 jeetti namni ala jiru kun kan biyya jiru 90% jala hiriiree jechuudha saniga isaan akka gowwummatti fudhataniiti duraan wayyaanee ture amma nafxeenyaa qabatanii karaa nafxeenyaatiin ilmaan Oromoo irratti duulaa jiranii jechuudha Haacaaluun biyya mootummaan jiru keessatti guyyaa adi neebiyachiin galgalallee taate namni makiinaa banee xiyyitiin yeroo meeqatti lakkaa jechuudha kun immoo waanuma inni ONN irratti haasawe kakaye garuu Haacaaluun waa'ee Amaaraa waa'ee nafxeenyaa deeggadda haasa'uun eegale waa'ee Miniliki deeggadda haasa'uun eegale durumaanuu itti jira jechuudha maaliif hin du'in Haacaaluun maaliif gaafa wayyaaneettis hin du'in takkaanuus ne inni waan danda'u godhaa ture kanaaf amma maaliif du'e hangumaa bilchiginnaa balaaleffatee jechuudha wanni biraan jiru bilchiginnaa balaaleffatee taphni hin jiru jechuudha isaan bira akkanas si garsiisanii jechuudha kanaaf obboleeyyan kiyya isin hundi warri as jirtan hedduu galatoomaa isinis warri beekaa kennitan galatoomaa so asuma irratti hin dhaabaa fayyaa ta'a. Magarsaa Abbabaa mee maal sitti dhagahame waa'ee ajjecha Haacaaluu kana xinnoo sagalee ol qabiiti. Baay'iseen gaddee
akkuma jaalmarroon jedhe sana nan ittiin qaaneeyyu isaatti baay'isnee qaanofne baay'isnee gaddine innaane wanta nama naasisudha. Baay'isee namatti dhaga'ama akka Oromoo tokkotti Haacaaluu duwwaa miti kan Oromoo cufadha. Baay'isnee itti qaanofna namni biyyatti dubbachuu hin dandeenye naftanyaatti hin dubbatinaadha malee wanta biraa miti. Baay'isee nama dhukkubsa baay'ee nama dhukkubsa akka Oromoo tokkotti. Akka ati yaaddutti. Akka yaada kiyyatti maal sitti fakkaata eenyu sitti fakkaata waan kana godhu akka yaada kiyyatti gurbaan dubbatee wanta dubbachuu qabu dubbatee eddii magaaffin ni gaafatee booda inni interview godhatee boodadha kan dubbiin kun dumtuu jalqabe kanaaf isaanumaan dubbatanii jiran Facebook isaan irratti yeroo isaan argitanii maal jedhanii achiin waxaxee jedhanii dubbatan jechuudha kanaafu eenyudha kan jedhe warruma naftanyaadha kan ajjeesu malus warruma naftanyaadha Oromoon ofirratti hin ajjeesu gurbaa kanaan Oromoon ajjeesa jedhe yoomiyyuu hin shakku garummoo gaayeen mootummaan Abiy bakka kanarratti taa'uu barbaada kanaaf Oromoo warra guddaa warra beekaa jedhaman warra nuti jaalannu kana ofirraa callisiisuudha kan isaan barbaadan. Waa'ee hidhamuu aktiivistii obbo Jaawarii fi obbo Baqqalaa Garbaa akkamitti ilaalta maal sitti dhaga'ame? Wanta kana gaa dhugumatti dubbachuudhaaf hundumti keenya iyyuu wantuma sodaachaa yookaan wantuma eegaa jirudha kanaaf wanti baay'een nama gaddisiisudha wanti isaaniin qabatanii dubbii kana hin qabbaneessu jenneetidha kan eegaa turre akka uummata Oromoo tokkotti garuu isaaniin deebisanii hidhuu jechuun immoo nu tuffachuudha tuffii yookaan immoo homaa takka fiduu hin danda'u uummatni Oromoo homaa takka iyyuu fiduu hin danda'udha malee dubbii biraa miti kun bakka nuuf qaanii nuuf ajjecha nuuf wanti nu galuu qabu uummata Oromoodhaaf kanadha bakka. Oromoo maal godhuu qaba sitti fakkaata moo waa'ee kanarratti? Oromoon guddufachuu qaba. Oromoon guddufachuu qaba. Amma booda nu gaha bakka. Amma duraan akkuma beekamutti har'allee nama meeqatu du'e cufti keenya kanuma beeknudha. Dheengadda meeqatu du'e kanuma beeknudha. Jaarraa dhibba darbe kana hundumayyuu nama awwaallachaa haatoliin keenya boo'aa dhiirri keenya kanatti ajjeefamaadha. Kanaaf haga yoomitti ajjeefamna akka yoomitti duunaani something else. So nuti steeppii kanarraa steeppii gara tokkotti darbinee guddufachuu qabna bilisoomuu qabna amma booda bakka. Okay, maqaa keetirraa eegaliiti silaa waan as jirruuf ni beeyna gadda Haacaaluu kana maaltu sitti dhaga'ame? Maqaan kiyya Maskaa jedhama magaalaa Qophii'irraa. Sagalee xiqqoo ol qabe? Yaa wanni dhufneef namuu qabee qabu nama guddaa dhabnee dhiifama duuti Haacaaluu ajjeesanii Oromoon duubatti hin deemu. Haacaaluu 50 ol qabna. Kanaaf qonnaan qeerroo kennaaf dhahamu duubatti hin deebiinaaf jajjabaadhaaf oduu har'isuu wajjin jiraanne baay'ee nutti tola. Garuu bakka jirrutti maatii Haacaaluutti firoottan isaa hunda uummata Oromoo guutuuf jajjabina hawwaa. Muummicha ministeeraatiif immoo dhaamsa tokko qaba. Abiy Ahmed haawwanni Oromoo sabbata godhanii mul'itti hidhatan bofa taatee edditi nurraa dhaabee jecha kana caalaa dubbachuu dhiifama. Tole fayyaa ta'e galatoo. Tole okay gadi buusi lakkee. Tole egaa addee jaalannee kana silaa waan as jirruuf beekamaadha mee waa'ee Haacaaluu gadda sitti dhaga'ame akkamitti ibsatte? Haacaaluun egaa waan waa'ee Haacaaluu waa dubbachuun barbaachisu namuu beeka garuu gaddi akka qaba beekta gaddi akka qaba Haacaaluu qofa miti kan ajjeesanii hunduma keenyadha ajjeesanii kanaaf waan hin jechuu barbaadu Oromoon haa saga'u yeroo hundumaa ajjeefamee reeffuma isaa awwaallatee taa'uun isa haa ga'u gumaa Haacaaluu boo'uudhaan qofa yookaan gadi baanee hiriira irratti fincillee galuudhaan qofa osoo hin taane gumaa isaa waan inni barbaadu galumaan ga'uudhaan gumaa isaa baasuu qabna. Kana booddee Oromoon yoo dhuguma
bilisummaa barbaada ta'e yoo dhuguma du'i obbolaa koo dhaabbachuu qaba du'i ijoollee koo dhaabbachuu qaba jedhee amana yoo ta'e ka'ee falmachuu qofa. Nagaadhaan wanti gadi dhufu tokkollee hin jiru argaa jirra. Dhalli Oromoo hundumtuu waan qabu qabatee ka'ee wal faana dhaabbatee afaan tokko ta'ee garaagarummaa xixiqqoo isaan gidduu jiru hundumaan rajjetee gumaa isaa baafachuu qaba. Kanaan ala ammas du'aatiin kun nurraan dhaabbata. Namoota keenya hidhaa jiru namoota kana hiikanii kunoo hiikneerra dhiisaa Oromoo fincilinaa jechuu qabu. Garuu iftaan immoo nama biraatti darba. Kanaaf har'allee borillee Oromoo waan darbeerraa baratee abbaan barbaade gadi ba'ee dhaabadhaa yoo jedhe lakkii hin dhaabannu bor du'uudhaaf hin qophoofnu bilisummaa keenya labsannee wareegama barbaachisu kafallee bilisummaa keenya labsachuudhaaf ni falmanna jedhee didee fincila isaa itti fufee galmaan gahuu qaba. Yoo kana hin goone ammallee nama biraadhaaf dabaree qopheessutti jirra jechuudha. Yeroon qabnus garuu mee ati akka nam tokkotti haala jijjiiruu walii fiddee yeroo laalte eenyu godhe sitti fakkaata waan kana? Ani akka kootti diinni ilmaan Oromoo hedduudha. Haala jiru wajjin yeroo laallu garuu ilmaan naftanyaatu godhe, ilmaan miniliktu godhe. Ilmaan minilik maxxeen dhuftee mana keenya irratti akkasittiin nu salphisaa jirti. Kun waan wal nu gaafachiisu miti. Kanaaf afaan faajjin adda addaa ka'eera. TPLFitu godhee qaama biraatu godhee waan akkasiitu odeeffamaa jira. Amma abbaan fedhe godhee mucaa dhabneera. Gumaa keenya baafachuuf immoo har'a warra nutti dhaadachaa turan irraa ka'uutu nutti jira. Kanaaf nafxanyaan akka ajjeese abashaan akka mucaa keenya galaafate waan wal dhoksinu hin qabnu. Kanaaf Oromoon tarkaanfii matti ce'uutu jira. Fayyaa ta'e. Chaansiin takka nu dabartee jirti. Ammas chaansiin dhufaa jirti. Chaansii ta nu dabarte irraa barnoota akka fudhannu. Chaansii akkamtu nu dabre yoo jettan Tigreen gaafa biyya seente lafa Itoophiyaa ayyaamtu tana taakkun takka kanafiini quxuxurii isi jala oolchitee dhuunfaa isi jala oolchitee harka galfattee nuti oggaa biyya seennu karaa kursii toriine malee karaa biyya qabachuutti hin horiine. Kanaaf har'a wanni kun nurra geesse silaa akka uummanni biyya qabatetti gaafa biyya tana cufa qabnee if jala oolchine har'a wanni kun nurra geessu. Ammallee hireen nu dhufuuf teessi gaafa hireen nu dhufte wanni akka tana dura akka nutti hin deebine jabaannee dammaynee wal qeequu dhiifnee quba waliin laachuu dhiifnee nama tokko taanee biyya teenya fakka dhaabbannuun isinii jaa. Yoo nama tokko taane malee anumaa fi si walitti dirannu malli gartee waan inni jeesan laaltee jeesanirraa hiikaa wayii godhee wal afaan nu deebisaa gabrummaan teenya kontiinuu taateetuma deemte jechuudha. Kanaacha dammaquu qabna wanni nurra ga'ee cufti nu dammaysuu qabdi malee gartee if du'a nu deebisuu hin qabdu. Haacaaluun du'ii sidii sun dammaysuu qaba. Dammaquu qabna gartee dammaqa nu kennu qaba malee Haacaaluu yoo akka Haacaaluu dhibbaa tafee jira. Sanifitti himnee saba keenya gartee akka if du'a hin deebine haa jabaanuun isiniin jaa. Adawii teenya nuti hin beeknu rabbi beekaa rabbi sammuu isii haa qabu. Amiin jaa. Adoo adawii Oromoo rabbi haa qabu. Rabbi haa qabu. Rabbi inni beeka gartee eenyu akka shira kana dalagu jira inni ni beeka. Nuti hin beeknu. Rabbiin gartee ka shira dalagu kana sammuu isaa rabbi haa qabu. Rabbi isa haa xiqqeessu. Rabbi isa haa fonqolchu. Ni fonqola biiznillaahi ta'aalaa rabbi isa haa fonqolchu. Jabaadhaa jabaadhaa duba dobeena Oromiyaan ni bilisoomti inshaallah. Efirraim Basa, Haacaaluu Hundeessaadhaa. Jirtuun hin jettu. Nuti ni jirraa inni amma odanu keessa hin jiru. Eenyu kan fudhate? Dinaa miti. Kan Haacaaluu Hundeessaa ajjeesse sirna naftanyaadhaa kan Abiyyi Ahmadiin hoogganamu. Isaanii kan ajjeesse mee iftuba deebinee haalaallu. Sagantaa Oromoof lafa kaayyame bara 2018 biyya keessaan ture. Xarafaa xarafatti naftanyaan akkamitti qawwee olii gaxooffattee hidhachaa turte. Bakka walitti qabaman hundatti iddirii hunda keessatti charchii hunda keessatti warra hin qabdeef maallaqa walitti buusanii wal hidhachiisaadhaa baha.
yeroo kun hundi godhamu callisanii ilaalaa turan. Eefanamu hidhatanii quufan booda heera baasan. Naannawa qawwee hidhachuun aadaa itti taatetti qawween ni hayyamamti. Oromiyaa keessatti eeboon mancaan sibiilli qara qabu marti tolfamuun gurguramuun dhorka. Harkattis qabachuun dhorkaa jaaniiti heera baasanii ummata keenya kan mancaa mukarraa itti muratu harkaa guura. Argitanii jirta. Kun hundi sagantaa lafa kaayyameef qaba. Oromoo fi Oromiyaa caccabsanii jilbiibbachiisanii akka kaleessaa sanii deebisanii bulchuudhaaf. Haacaaluu Hundeessaadhaa kana diti. Tana arge. Arraa miti kan eegale reefu garbiin jee jira. Haacaaluu Hundeessaadhaa Minilikii fi naftanyaa kan dura dhaabbachuu eegale arraa miti. Arra kan ajjeesaniif ammoo isaan bira geesse nutuqe jedhaniiti. Takkumaan isiniin jaa. Numarti keenyaahuu yeroo niti asirraa bakka addaatti wal agarra. Alagaan tokko gwaa nu gaafatte eessarraa dhufta gwaa siin jaan Itoophiyaa jedhe. Arrarraa eegalee maqaa Itoophiyaa jedhu haqa. Oromiyaa biitti teenya. Daangaan Itoophiyaatii fi daangaan Oromiyaadhaa dhiiga Haacaaluu Hundeessaatiin saraaramee jira. Tana jala harriiqa. Haga Oromiyaan bilisa baatu. Rakkoon Oromoodhaa dhaabbachuuf illee hin jiraattu. Oromoon duuti Oromoorraa hin dhaabbattu. Tana quba qabaadha. Kaleessa waa xixiqqoodhaan wal afaan deddeebi'aa as ga'e. Jaarmayaan siyaasaadhaan wal quqquqaadhaa, wal gufachaadhaa, wal mufachaadhaa, wal birrachaadhaa as ga'e. Addaan kana immoo eenyummaa keenyaatu gaaffii jala seenee jira. Jireenya keenyaatu gaaffii jala seenee jira. Biyya keenyaatu gaaffii jala seenee jira. Gaafatan biyyaa dhufte, gaafatan Oromummaa dhufte, tan siyaasaa ni hafti. Har'a qawwee harkaan qabu, meeshaa harkaan qabu. Waa takka qabna garuu baay'ina keenyaa fi tokkummaa teenyaan qawwee isaanii cabsuu dandeenya. Kaleessa qawwee malee wayyaaneef irraa ariine. Ardhaan tanaas boru ilmaan naftanyaadhaa hortee naftanyaa tan maqaa afaan Oromoo dubbattu. Firraa kaasuudhaaf ji'a tokko nurraan fudhatu. Wal bira haa dhaabbannu. Galaana haa taanu. Waliif haa tumsinu. Addaan nu qoqqooduudhaaf akka reefuun tana ijoolleen teenya jettetti gandaan addaan nu babaasuudhaaf shirri isaan hin xaxiin hin turre. Booltii isaan hin qotin hin turre. Maallaqa footokooppii godhanii hiraa turan ijoollee Oromoodhaa addaan qoqqooduudhaaf. San hundi addaan tan irra dabarree dhiini Haacaaluu Hundeessaadhaa yoo nun tokkoomsine gaafii tokkotti taanu jiraachuuf hin taa'u. Oromiyaan ni bilisoomti. Nuti bilmaan Oromiyaati. Haacaaluu Hundeessaa qaamaan nu keessaa bahe malee onnee teenya keessa. Haga Oromiyaan bilisoomtee siidaa Minilik jiisine siidaa Haacaaluu Hundeessaa dhaabnu duubatti hin deebinu. Hin deebinu. Hin deebinu. Galatooma. Ilmaan Oromoodhaa yeroo baay'ee ergan biyya kana dhufe 27 Tiko sagalee obbo Damise. Ergan biyya kana dhufe waggaa 27 yeroo dheeraadhaa waan biyya keenyaa waan mirga keenyaa haasa'aa turre garuu akkaataa itti haasa'aa turretu jira. Har'a wal quunnamtiin asitti goone kun waadaa tokko kennuu qaba. Duraan dursee qeerroof qarroota asitti dubbatan kana baay'een dinqisiifadha. Namoota na dura dubbatanis baay'een galateeffadha. Garuu har'a waadaa galuu qabna. Kanaan dura akkaataatti hojjechaa turre jaarmota poolitikaadhaa kan Oromoo gargar nu qoodanii akkasitti deemaa turre. Nama jala deemna malee liidaroota kana jala deemna malee wallaasoo Oromoo karaa isaanii
karaa isaanii dubbannaa akka isaan yaadanitti yaannaa akka isaan nu geggeessanitti geggeeffamaa ture. Har'aa kaanee garuu akka Oromootti waadaa gallee adeemnu asii. Guyyaa irraatii calqabee wallaassoon Oromoodhaa bilisummaa Oromootiif ta'uu qaba. Bilisummaa Oromootiif qofa wallaassoo goona. Oromoon waan jedhu bineensa yaraa boolla tokko keessatti guyyaa lama guyyaa sadii waraanuu kan jedhu qaba. Boolla tokko keessatti har'a boolla tokko keessatti bineensa tokko arganii eebootti diranii deemu. Borosoo dhufanii ilaalan achuma jiraa jechuudha. Hin duune garuu achitti immoo itti dabaluu jechuudha. Kanaaf bineensa yaraa boolloo tokko keessatti si'a lama itti deebi'anii ajjeesuu kan jedhu jira. Wanti jaarmaa ijaarsisu ani jaarmaa Oromoo keessan ture. Adda bilisummaa Oromoo keessan ture. Addi bilisummaa Oromoo bakka sadiitti bakka afuritti qoodameera. Amma qoqqoodameera. Kanallee walitti fiduudha. Yeroo darbe biyyan ture adda bilisummaa Oromoo qofa otoo hin ta'in Itoophiyaa jalatti federaalizimiidhaan bullaa dimokiraatees goona Itoophiyaadha. Warri jedhan warri biyya jiran jaarmaan bara dheeraa turan. Warri kunillee har'a akka jagnoota Oromootti walitti dhufne amma gara hamaatti deemaa jirra. Tokko taanee diina fuulduree haa dhaabbannu jennee haasofne walii galuu hin dandeenya. Yoo isin sabni Oromoodha kan biyya jiru yeroo nu hidhamnu sana tokko ta'a koottadhaan nun jedhu. Tokko ta'a koottaa kophaatti isin hin deeggarruu tokko ta'a koottadhaa jedhan. Isallee hojiirra oolchuu hin dandeenye jaarmonni Oromoodha. Har'a odoo tokko taanee jiraanne Haacaaluun isin ajjeefamu Jawaaris mana hidhaan naqu silaa wallaassoon Oromoodha hin sodaatama ture. Ammas gargar nu qoodanii wallaassoon Oromoo akkan sodaatamne barame. Kanaaf karaa jaarmaa jedhu dhiifne yoo tokko ta'anii dhufanii akka jagna Oromootti akka ittisaa Oromootti yoo dhaabbatanii deeman waliin hin deeggarraani waliin deemna. Yoo kana gochuu baatan garuu saba Oromoo wajjin hiriiruu qabna. Sabni biyyaa tokko ta'eera. Dhaloonni haarofti tokko ta'eera. Amma liidarshiipii biyyuma keessa dhaloonni haaraf qeerroon qarreen abaafatanii amma bilisummaa Oromootiif haa deemnu. Har'a haasaa Abiyyi dhaggeeffadheen ture. Haasofni Abiyyi kun akka jirutti afaan Amaaraatiin haasa'ame. Warra abbaa fi haadha Haacaalullee gadda isaanii ibsine afaan Oromootiin haasa'a namichi kun. Kanaaf wanti isaan irra gochuuf deeman irra Jawaar irra gochuuf deemu waan kana. Jawaartu kana godhaa. Intanaan biyyatti akkana awwaalamne Jawaartu dhoowwisiisee jedhanii qeerrota walgaanii dhufan kan Oromoodha kan Jawaar irraa ittisuudhaa dhufan hunda walitti qabanii hidhaniiru. Biyyatti deebi'anii jedhanii haasaadharra. Biyyatti deebi'an qeerroon sun mana ilaalakan hundi isaaniitu amma namoonni biyya jiran riippoorti kan godhani nama 150 ol du'e guyyaadhuma har'aa. Abi
No more Abiy. No more Ethiopian Prime Minister. No more Abiy. Oromia shall be free. We have to live free. We born free. We have to live free. We deserve freedom. We deserve freedom. We never to die. Kana jechuun barbaada kanatti aansee waa'ee community keenya wanta tokko jechuun barbaada waan jaalleen koo addanatti dubbatan irra deebi'ee dubbachuun barbaadu waa'ee community kana irratti har'a akka waadaa naa galtan hin barbaadu namoonni hundumtuu akka har'a argamtan kana otoo yeroo hunda warri community si waamanii argamtanii diinnu gidduu keenya seenu ture ala amma qilleensi gidduu keessan hin jiru nama miti nuutu diina keenya ofirraati horkachuu qaba ani yeroo darbe yeroo Jawaar biyya kana ofiin deemnen ture baay'een itti gadde maaliif itti gadde maal gochii biyya galee anja'u yaada koo keessa ture waan ta'aa jiru ture biyya sana keessatti nan beekaani keessan ture yeroo gabaabduu taatus hojii mootummaa hojii argeera akka isaan namatti haasaan akka kubbaa maal gochii deeme oqqee keessa yoo Oromiyaa liidii gochuu barbaade as taa'eeyyuu liidii gochaa ture maal gochii deeme oqqee keessatti kufee maal hojjeta mandara oqqeeti anjoo baay'ee keessa kootti natti dhagahamaa ture ijoolleen atti siqanittis dubbachaan ture kunoodha wanti ani jeesuun hin hafne har'a qabaniiru bor wanta waaqayyo qofa beekamutti hin beeknu addana. Pain. So we need everybody, everybody have their candles up, their phones up if you do not have a candle. This is not only for Haacaaluu, this is for all the Oromo lives lost for the cause. Their lives will not be in vain, and we will never be silenced. We're going to have a moment of silence now. Thank you.